Barbaachisu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaliif istiidiyoo sana dhabuun yeroo dheeraaf waan isin goote nuti. Kanaafuu hundaa'uma akka sababa nuuf banamee itti waraabnee nutillee akka isin nu agartan godhuu keenyaaf dhuftanii isinis yaada keessan ibsachuu dandeessanii gamanumaan immoo chaanala isaa kana Laayik podkaastii like share godhuudhaan akka nu gargaartan isin jalla. Isin diloome. Ayyee. Sirraa mul'atti barte. Yoo xiqqaate zaata qabu dhaabbatanii nan ilaalan. Facaanee argaman hunda keessanuu isin jaalladha. Naaf jiraadhaa fayyaa isinitti haa ta'uun isin jaalladha. Sun keenyan oolamii waa'ee kitaaba kanaa wal qabatee. Kitaaba kana rabbiitti fadheemoo. Wayii qoraasuma jireenyaa. Qoraasumni jireenyaa kun dadarraa ka'ee Finfinnee dhaquudhaaf. Miilaan deemu jiraayi. Qocaadhaan deemu jiraayi. Qocaa horee deemu jiraayi. Gaafni kiyyammoo xaanaa sin durani ba'a. Chaayinootaas haa ta'u Hindiis haa ta'u namni jarbaa kan oomishee. Asitti oolchitee akkasi qocaa horsiiftee oliin deemuurra ifumateetiif achi dheedee achitti hin tolchatu. Kitaaba akka salphaatti barraa'e miti. Kitaaba yeroo hedduun aarsaa irratti ta'ee kitaaba seenaa if dandeef keessaa qabu. Muruu eegalee DVD seetiin bitoorii muruu eegale. Wantis piraankitti namannu tana. Kana piraankitti. Siree ishii godhee jira. Qoraasumni jireenyaa kun osoo piraankiillee ta'ee jechuudha. Hayyuu fi yaadni keetu na dinqisiisee jira. Xaanaan ishii muruu jirti. Xaanaan ishii oobsitanii qoraasuma oobsaadhaan. Balti taatee argaa. Dubbita jira manaa manis balti mana. Wali bu'iinsi Iraanii fi Israa'eel san hin gaggeeffamin dura. Ani wanni kun na mudate. Ati wanni san si mudate. Misaa'ila irratti siidhanii si gadhiisan jechuudha. Barri fuula gaggara nagalchaniitu giggodhanii irra needanii wanta na dhufaasa.